Okay, akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya allee deebinee dhufnee jirra. Guyyaa guyyaan jechuudha chaanalii kana dadhabnee odeeffannoo jiru, informationii jiru isiniif hinnaa jirra waan ta'eef isin immoo yeroo hundaayyuu akkuma isiniin jedhee subscribe, share, like gochuun hin dagatinaa. Subscribe, like, share gochuun kuni anaaf immoo hamilee ta'a jechuudha. Especially share yoo walii gootan ta'e chaanalii haaraa waan ta'eef hamma namni baratutti jechuudha. Hamma namni baratutti hamma nama baay'ee bira gahutti share guddaa gaafata waan ta'eef wanni isin akkana deeggartan barbaadu hundi keessan jechuudha. Share godhuudhaan waliif akka qooddanidha barbaada. Saniif chaanalii haaraa waan ta'eef chaanalii haaraaf bifa akkasitti malee hin guddatu waan ta'eef isaan subscribe gochuudhaan share gochuudhaan comment like gochuudhaan jechuudha. Akkana bira dhaabbattan yeroo hundaa yookaan isin gaafadhu ta'a. Amma kallattimaan mata duree har'aatti darbaa jechuudha. Mata dureen har'aa qabadhee dhufee waa'ee Ilhaan Umariidha. Ilhaan Umar hundi keessaniyyuu namni hin beekne hin jiru yaadaa garuu akka irraa ta'e namni hin beekne yoo jiraatan illee Ilhaan Umar eenyu akka taatillee immoo dhumarratti seenaa tokko qopheessee jira waan ta'eef seenaa isii walitti qabee bifa oodiyootiin qopheesseera. Booda immoo isa hin laalla. Jidduu kana Ilhaan Umariin Somaaliyaa deeggartee jirti kan jedhu qeeqa guddatu irratti ka'aa jira. Hamma namoota gurguddaa, hamma warra adii, hamma warra gurraachaa, hamma Itoophiyaa, hamma Somaalilaandii kan jedhu irraa hundarraayyuu qeeqa guddaa daangaa hin qabne irratti dhagamaa kan jiru yoo ta'u, Somaaliyaa biratti immoo deeggartoota Somaaliyaa biratti immoo gammachuudha kan agarsiisedha. Walumaa galatti qeeqa guddatu irratti gaggeeffamee jira. Yaada isiin kennite jechuudha. Hundaafuu maal goona mee jalqaba irratti audiyoo kana jechuudha. Audiyoo isin qopheesse seenaan isii maal akka fakkaatu jalqaba irraa ka'ee daa'imummaa irraa qabee keessa xiqqoo isin dhageessisa. Kanaaf mee amma takka audiyoo kan dhaggeeffadha. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya seenaa gabaabaa Ilhaan Umar isin dhageessisa. Ilhaan Umar onkololeessa 4 bara 1982 akka lakkoofsa Awurooppaatti Somaaliyaa magaalaa Muqaadishootti dhalatte. Maatiin Ilhaan ijoollee 7 yoo qabaatan isiin maatii isaanii keessaa ishee dhumaati. Ilhaan daa'ima umrii 2 taatee haadha ishee du'aan dhabde. Ilhaan biyya abbaa isii Somaaliyaa keessatti guddachuuf carraa hin arganne. Sababa waraanni waliinii Somaaliyaa keessatti ka'een dhalattee yeroo umrii 8 gara kaampii baqattoota Keeniyaa maatii isii waliin deemte yookiin godaante. Kooligaltummaa gaafachuun Keeniyaa keessa waggaa 4 jiraatani. Booddee isii fi maatiin isillee waggaa 4 booda carraa gara Ameerikaa deemuu argachuun gara Ameerikaa deemani. Akkuma Ameerikaa ga'aniin Arlington, Virgiiniyaa qubatani. Virgiiniyaan iddoo Ilhaanii fi obboleettiin ishii afaan Ingiliffaa TV ilaaluun itti baratanidha. Booddee bara 1997 iddoo jireenya isaanii Ameerikaa gara magaalaa Minneapolisitti jijjiiratani. Minneapolis keessa iddoo baqattoonni Somaaliyaa itti baay'atan laga Sedal cinaa qubatan. Ilhaan intalli daa'imummaan isheetiin rakkoon godaansaa ishee qoraa turetun erga magaalaa Minneapolis seentee barnoota ishee sadarkaa lammaffaa mana barumsa Idsoon sadarkaa lammaffaatti itti fufte. Lammummaa Ameerikaa kan argatte bara 2000 akka lakkoofsa Awurooppaatti yeroo umrii isii waggaa 17 guutuudha. Ilhaan Umar hawwii fi fedhii isii guddaan siyaasa keessatti hirmaachuudha. Barruu Ilhaan Umar barreessite keessaa barruun What America Look Like 2020 Curve, Bump and Painful kan jedhu baay'ee beekamaadha. Barruun kun akka isheen
miseensa mana maree Ameerikaa taatuuf sababa guddaa ta'e jedhamee dubbatama. Akkuma barnoota ishee sadarkaa lammaffaa xumurteen hiriyyaan ishee yeroo dheeraa Ahmad Adson waliin wal fuudhani. Ilihaan dubartii jabduu fi barnoota ishee jaalattu waan taateef barnoota ishee digirii jalqabaatiin bara 2005 akka lakkoofsa Awurooppaatti Business Administration eebbifamte. Itti dabaluunis mul'ata ishee ganamaa galmaan ga'uuf barnoota ishee itti fuftee bara 2011 BA Degree Political Science in the International Studiin eebbifamte. Fedhiin siyaasaa keessatti hirmaachuuf qabdu dabalaa dhufuun bilisaan duula geggeessuu eeggalte. Duula isheen geggeessaa turte keessaa duulli 2012 akka lakkoofsa Awurooppaatti No Twice akka isheen beekamtuuf sababa guddaa ta'e. Bara 2016 filannoon dura waggaa 44f aangoo irra kan ture injifachuun dubartii Somaaliyaa jalqabaa mana maree bakka bu'oota uummata Ameerikaa keessatti hirmaatu taate. Galatooma. Seenaa jireenya isii akkuma isirraa itti dhageettan kanatti jechuu fakkaata. Walumaa seenaan jireenya isii gaafa ilaalamu jechuudha. Dhalattuu Somaaliyaati. Muqaadishoo keessatti dhalattee Muqaadishootti dhalattu malee yookaan Somaaliyaatti dhalattu malee guddinni isii Somaaliyaatti miti jechuudha. Kan isheen itti guddatte Ameerikaa ture. Walumaa galatti Ameerikaatti guddattee godaantummaadhaan ji'a waggaa 4 fi Keeniyaa teettee garuu jireenya isii guutuu akkasiin itti geggeessite Ameerikaa keessatti jechuudha. Lammummaa argatte bara 2000tti. Walumaa galatti nama influenshariidha. Nama dhiibbaa guddaa uumuu dandeettudha jechuudha yeroo ammaatti. Especially yeroo Gaazaa irratti Israa'el rukuttaa hammasii geggeessitu jenosaayidii irratti geggeessitu san nama sagalee isii Ameerikaa keessatti iyyee ol qabee boo'ee sagalee isii dhageessisee Ameerikaa challenge godhaa ture keessaa nama tokkodha. Wantoonni isheen irratti hojjettu baay'inaan jechuudha. Especially mirga amantii musliimaa, mirga dubartootaa waan baay'ee irratti kan isheen hojjettudha. Nama baay'ee dhiibbaa uumuu danda'udha. Nama dhiibbaa uumuu danda'u waan ta'eef kanaaf walumaa galatti wanti isin jettee namoonni baay'een jenosaayidii illee Itoophiyaa irratti illee Somaalilaand irratti illee jenosaayidii raawwataa jirtu koongirasmaanii taatee kana jechuun isii akka jenosaayidii raawwachaa jirtutti ilaallama kan jedhamu dhugaadha. Gara tokko yoo kan laallamu taate dhiibbaa uumuu dandeetti, baay'ee dhiibbaa uumuu dandeetti jechuudha. Kanaaf kan amma ishee arrabsuudhaan ishee irratti duuduu qofaan deebisuu deebisuu hin dandeenye. Nama akkuma isii kana Ameerikaa hubachiisuu danda'u Itoophiyaalleen Somaalilaand illee qabaachuu qabdi jechuudha. Nama isii amansiisuu danda'u, nama isii hubachiisuu danda'u Somaalilaand illee Itoophiyaallee qabachiisuu dandeetti malee isii qofa irratti duuluun bu'aa hammas yookaan bu'aa hamma barbaadamee san fiduu dhiisuu danda'a. Mee viidiyoo isii kana haadha geeffannoo afaan Somaaliffaa annaga haddii aan nahay dad Soomaali ah waxaan nahay dad isjecel. Waa laga yaabaa meelaha qaarkood inaan isku xagxaganno, laakiin haddii runtii ay imaato waxaan nahay dad isku tashto, dad walaalo ah, dad dhiig lah, dad isku og inay Soomaali yihiin, inay Muslim yihiin, oo iyagana isku hiiliya dadka walaalahoodna u hiiliya. Marka daraad markii ayaan dhexdaas markii aan maqalnay in qaar Soomaali ah ama Soomaali sheegato in Itoobiya ay la galeen ما بقى أنا في صومالي وحلو قوله agreement هشيس محمود نور هذا أنا كصومالي قبضي صعب معها dad badan ay soo wacay oo waxay leeyihiin ilhaan dawladda Mareykanka in aan la hadashid waaye dawladda Mareykanka maxay ka qabanaysaa. Okay, video ci kan nije ayaan faan Soomaali leeyo beeku waa Ingiliffaan diqqoo si translate godhaa jira waan achirratti ta'eefi tokkoffaani namoonni adda addaa dhuunfaadhaan na gaafachaa turtanii Somaaliidhaaf sagalee akka ta'u
kan jedhu kaaftee jirti. Wanti isin achi keessa kaafte keessa ammoo nuti Sumaaleen sanyii tokko dhiiga tokko nuti jaboodha gadi dhaabbanna cimina qabna Ameerikaan waan nuti jenne dhagahuu qabdi waan nuti jenne hujira oolchuu qabdi waan jedhu dhaadannoo akkasiiti. Afaan Sumaaliffaatiin kasiin agarsiifte jechuudha. Isa kana namoonni baay'een gara afaan Ingiliffaatitti hiikaniitiin afaan Ingiliffaatiin tiraansileet godhanii maxxansanii qeeqa jenosaayidii Itoophiyaa irratti raawwattee jenosaayidii Sumaalilaandii irratti raawwattee sirna diktaatarii kanan Saayid Barree san hordofaatti isa deebisuuf deemaa jirti. Sumaalee tokko gochuudhaaf kan yaalaa ture. Girees Sumaalee ijaaruudhaaf kan yaalaa ta'e Saayid Barreeti. Sirna san deebisuudhaaf hojjetaa jirti jedhanii qeeqa guddaa irratti lafaan dhayaa jiranii namoonni baay'een jechuudhaan illee namoota muraasa qeeqa isaa irratti kaasan kunoo asirratti jechuudha poost isinii gochuudhaaf yaalee jira. Kanaaf walumaa galatti wanti jiru kana fakkaata. Guyyaa biraa immoo nama biraa qabannee yaada biraa qabannee dhufna. Subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Galatooma.